Hayya kana jedhi Yesus Kiristoos humna isaatiin uumaa gochuu hin danda'u jedhimee barattoota dila kanaan. Maalifan jedha deekkas. Nama Waaqayyo wangeela namantu ifichatti amanaa wangeelatti amanaa jedha namni na jaalatu dubbii koo hin fudhateera dubbii Yesus hin fudhattu. Let's go. Let's say together. Jesus cannot do anything by himself jedhime. Atofii kee duwwaa malee gaafa namni haasa'u maaliif dhibee naman maaliif naman dhaggeeffatu ani gaaffii si gaafachuuf jedhe. Angaaffii si gaafachuuf jedhe. Ati garuu ofii kee malee naman dhaggeeffatu. Namni wangeelatti naman akkamiin hojjaasa wangeela keettatu namantu akkamiin hojjaasa. Wangeela kootti naman obboleessa koo maal ta'e. Okay ni amanta. Yesus Kiristoos humna kootii waa gochuu hin danda'u abbaa koo sana ergee malee jedheen sin jedhe. Amen. Kanatti namana. Kanatti namana attamitti amantee. Ani kinin jedhe Yesus homaa gochuu hin danda'u. Attamitti amantee jettu ati dursa maal taate attamitti amantee nama ittiin ganan gaafatu. Akkamitti amantee boqonnaa kana homaa gochuu hin danda'u jedhe. Ati nama barate miti hin barannee. Baradhe. Maal nama dhaggeeffattu ree. Si dhaggeeffachaa hin jiraa miti gurra. Yesus Kiristoos humna ofii kootiin waa gochuu hin danda'u jedhe. Ati kanatti namantu ani motta namana maaliif amantee jettee gaaffii yoo dhuguma. Eega amante waan barreeffame waan caafame katabamee barreeffamee goggoge kana osoo ati hin isin nabii Muhammad nama du'ee achumaan hafetti namantu biti. Maal nabi Muhammad Abrahaami waaqayyoon keetu du'eemi. Nabi Muhammad bar waaqaa miti akka Abrahaam akka Musee akka Salamoon akkuma Yesuusitti ergamaadha. Yesuus ati waaqeettuu nama ajjeesee bar. Waaqayyo kan kee nama ajjeese Yihuudoota ajjeesee bar fannisees dura. Yesus moo? Eenyu ajjeese Yesus? Waaqayyo kan Yesus eenyu ajjeese? Hin fannifne waaqayyo kan kee. Fannoo irraa fuudhanii owwaalanii. Owwaala diigee kee. Owwaala diigee kee obboleessoo. Dantaaf diiga ajjeesa moo ajjeefne waaqayyo kan kee namni akka kiyyaa. Warra akka keetii warra dhugaa mormantu ajjeese. Ajjeesan ka waaqayyo kan kee goobas. Warra akka kee warra dhugaa inni du'ee namni ka du'aa kee. Jabo. Yesus gooftaadha warri. Waaqayyo. Warra isa du'ee du'a moo kee waaqessina. Nabi Muhammad sijettani ko nuti waaqayyo Nabi Muhammad dhaggeeffadhu Yesuus osoo waaqayyoon du'a kaasuu baate akkasuma tortoraa jedha Phaawulos hin tortora horiin qaamni isaa waaqayyootu warra du'an keessaa kaase jedha hojii ergamoota keessatti waan sin jedhe Nabi Muhammad waaqaa miti. Nabi Muhammadin waaqeessinu nuti Allah waaqeessina waaqayyo Yesuus waaqeessina waaqayyo Musa waaqeessu waaqayyo Abrahaam waaqeessu. Okay? Waan sin jedhe ati waaqayyo kan kee namni akka kiyyaa ajjeese moo ajjeefne namaa si ajjeese waaqayyo kan kee. Amen. Warra dhugaa morman akka keetii ajjeese. Baga ajjeesan waaqayyo kan kee. Ammallee yoo dhufe nuuf dhufee du'e nuun koo nu barbaacha dhufe nuun dukkana keessa ifatti nu waasuudhaaf dhufe. Waaqayyo kan kee. Isarraa barree. Warri dhaggeeffadhu goobasi warri waaqayyo kan kee ajjeesan waaqayyo kee caalanii maaliif isaan hin waaqeessine waaqayyo nama ajjeese moo. Yaa abbaa dhiisii fedheen hin faradneef ati garuu hin faradaa. Yaa abbaa dhiisiif waan godhan hin beekanii. Dhiyaatammati baga ajjeesan jettee ati waan gochaa hin beektu. Waan gochaa hin beektu. Waaqayyo namni akkamitti ajjeesa. Ati aqliin teessin daleedu. What's going on? Hayeessa mindin noo. Indalaidu kuni waaqayyoon akkamiin uumamni ani amma fakkeenyaaf ani waaqayyo ajjeesuun hin danda'a. Mee yeroodhaan gara gooftaatti deebii gooftaa Yesuus. Addunyaa ani waaqayyo ajjeesu anaaf ati waaqayyoon ajjeesuu hin dandeenya. Anaaf ati waaqayyo ni hundiisa nama fa'a. Inni akkasiin jiru gaafas. Waan sin jedhu garaan sin nyaatiin rookeetii baasuuqaanii inni akkasii Yesuusitti bu'uu hin danda'u gaafas. Hin gowwoomne. Waan jedhe amma inni tasgabboonaa amma ofitti hafuuratti deebina waan kan kee. Kanati waaqeessitu gooftaa kan kee waaqayyoo kan kee alfaa fi omeegaa kan kee namaatu ajjeeseemi jedhe ka. Duudhumaaf dhufeem. Yesuus biyya lafaa kan dhufeef duudhumaaf dhufe. Isaatuun ajjeesaa jedheeni. Lakki duudhumaafitti dhufe dhaggeeffadhe laa. Deebii sii kenna dhaggeeffadhe. Yesuus Kiristoos maaliif du'e yoo jette waaqayyo fedha isaa raawwachuudhaaf Yesuusin gara biyya lafaatti erge. Maal isaa raawwachuuf fedha isaa? Waaqayyo biraa jira. Yesuus malee. Waaqayyo abbaa biraa dhufe. Hafuura qulqulluudhaan dhufe dhalate Yesuus. Waaqayyoon abbaan eessa ture gaafa Yesuus dhufu? Waaqayyoon abbaan. Yesuus duukaa jira. Ani abbaa keessa abbaan immoo ana keessaa jedha.
Isa kana immoo dubbiftoota. Lala yeroo Yesus biyya lafaarra jiru Waaqayyoon abbaan eessa jira? Waaqayyo abbaan eessa jira beektaa? Yesus keessa jira. Yesus immoo Waaqayyo keessa jira. Ani abbaa keessa abbaan immoo ana keessa. Waaqayyo abbaanis biyya lafaarra Eessas dubbisi macaafa qulqulluurra. Waaqayyo abbaan biyya lafaarra. Deebii sii kennu dhaggeeffadhu eessa jira jettee na gaafatte.